بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. إن شاء الله كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها جدو هرأ كتا شنفاي رجرة إن شاء الله قرأت أمورا جرامة يرو كتالي دربان كيساتي ibadaa rabbiin qofaaf dalaguu akka qabnu, ibaadaalee kanneen ammoo rabbiin malee qaama birootiif yoo kan garagalchiinu ta'e akka kafaruu dandeenyu, akka shirkii keessa bu'uu dandeenyu, akkasumas gosoota ibaadaa kanneen kamtu nama kafarsiisaa, kamtu nama hin kafarsiifne ka jedhu haga dandeenyeen inditeel adda baasneetiin bal'isnee ilaaluudhaaf yaallee turre. Har'a yoo rabbi jedhe inshaallah kitaaba jalqaba irratti yeroo darbee jechuudha. Hundee kitaabni kun hundee sadii irratti dubbata jennee yookaan gaafilee qabriitiin wal qabatu, gaafilee qabrii sadan irratti xiyyeeffateetiin dubbataa jenne. Isaanis maalidha? Ma'rifatul abdi rabbahu, gabrichi rabbii isaa beekuu, wa diinahu diinii isaa beekuu, wa nabiyyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam, nabiyyi isaallee muhammadiin sallallahu alaihi wasallam beekuu. Kanneen sadiin beekuu irratti xiyyeeffataa jenne. Hundeeleen sadan kanneenii jennee dubbannee jirra. Hundeeleen sadan kunniin gaafilee qabriitii jennee ilaallee jirra. Hundeelee sadan kanneen keessaa ka jalqabaa ka ta'e ma'rifatul abdi rabbahu, gabrichi rabbii isaa beekuu ka jedhu. Rabbiin akkamiin beeknaa? Maaliin beeknaa? Ibaadaa isaaf godhuu qabna. Rabbi jechuun maalii ka jedhu dhimma rabbiitiin wal qabatu, rabbiin beekuu waan wal qabatu ilaallee turre. Har'a ammoo kutaa kana keessatti hundee lammaffaa itti fufaa jirraa jechuudha. Hundee lammaffaa al-aslu thaani, hundee lammaffaa yookaan ammoo pirinsipilii yookaan qajeelfama isa lammaffaa. Qajeelfamni lammaffaa maali? Ma'rifatu diinil islaami bil adillati, ma'rifatu beekuu diinil islaami, amantii yookaan diinii islaamummaa kana beekuu bil adillati ragaadhaan. Ragaadhaan amantii islaamaa yookaan diinii islaamaa kana beekuudha. Hundeen lammaffaa isa kanaa jechuudha. Wahuwa inni islaamummaa jechuun maali odoo jedhanii isin gaafatanii hiikkaan isaa kana. Hiikkaan islaamummaadhaa isa kanaa jechuudha. Al-istislaamu masakamu lillaahi allahiif masakamu bitawxiidi, tawxiidaanii. Akkamiin rabbiif masakamanii? Tawxiidaani. Tawxiidaan rabbiif masakamu jechuun maali? Ibaadaa dalagnu kana guutuu Allahii qofaaf dalagnee isaaf bitamuu yookaan isaaf masakamu. Tawxiida jechuun akkuma yeroo darbe dubbanne ifraadullahi bil ibaadaa, Allahiin ibaadaadhaan gabbartiidhaan waan inni ittiin adda baasaa jedheen adda isa baasu yookaan kopha makee dalagdee isaan jechuu si qofaaf malaa jechuunidha. Kanaan isaaf masakaman waliin qiyaadu ammallee bitamu yookaan masakamu lahu isaaf eenyuuf? Allahiidhaaf. Bittaa'ati xaa'aadhaani. Xaa'aa jechuun maali? Ajaja isaa fudhachuu jechuudha. Waa inni ajaje ishii jechuu, waa inni irraa dhorge immoo irraa fagaachuu. Kanaan isaaf bitamuu yookaan isaaf masakamu. Inqiyaadaa fi istislaamni illee tokkuma hiikkaan isaa. Hiikkaan istislaamaatii fi hiikkaan inqiyaadaa illee akka afaaniitti tokko yookaan akka lugaa afaan arabaatti tokko. Wal baraa'atu qulqullaa'u mina shirki, shirkii irraa qulqullaa'u. Shirkii waan ta'e hundumarraayyuu qulqullaa'u. Wa ahlihii, warra shirkii irraallee qulqullaa'u. Shirkii qofaa miti, warra shirkii irraallee qulqullaa'u barbaachisa. Kanaaf islaamummaan hiikkaan isaa maali? Gabaabatti al-istislaamu lillaahi bittawxiidi wal inqiyaadu lahu bittaa'ati wal khuluusu mina shirki wa ahlihi. Qabadhaa sirriitti. Namni tokko islaamummaa jechuun maali? Islaamummaan kun maali jedhee odoo kan isin gaafatuuti hiikkaa gabaabaa kana itti himtan. Al-istislaamu lillaahi bittawxiidi wal inqiyaadu lahu bittaa'ati wal baraa'atu mina shirki wa ahlihi. Rabbiin tawhiidaan yookaan isa qofa gabbaranii adda isa baasanii isaaf masakamuu, waa inni tajaajila raawwata dalaganii waa inni irraa nama dhoorge immoo irraa fagaatanii isaaf bitamuu, akkasuma shirkii fi warra shirkii irraa qulqullaa'u jettanii deebisuu fi qabdanii jechuudha. Wahuwa inni islaamummaan kun jechuudha falaatu maraatiba. Maraatiba yookaan sadarkaalee sadii qaba. Sadarkaaleen isaa meeqa? Sadii. Maraatiba jechuun sadarkaalee jechuudha. Sadarkaan tokkoffaan al-islaamu, islaamummaa. Martabaa yookaan waan martabaa islaamummaa jedhamutu jira. Wal iimaanu, iimaana.
والإحسان إحسانا وكل مرتبة كلين يوكان هندي مرتبة دا يوكان مرتبة لين كنين هندو لها أركان قبو أركان إسلام نجرى بكم أركان إيمان اللي نجرى أركان إحسان اللي نجرى سدن كنين مال قبو أركان قبو فأركان الإسلام أركان الإسلام 5 شاني تقف عن شهادة أن لا إله شهادة رقابه أن لا إله حق أن قبر من جرات أبو إلا الله الله ملئ وأن محمدا محمد اللي رسول الله إرقم الله تجرني رقابه ما الرقاب أنا حق أن قبر الله كفا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقم الله تجرني رقابه توقيسا لما فا وإقام الصلاة صلاة كربين قد أبا صلاة جدتي صلاة وإيتاء الزكاة زكاة كنو وصوم رمضان جاء رمضان كيس صوم وحج بيت الله الحرام بيتي الله يكمن الله حجي قدشو أركان الإسلام عشان كنين أما يرو شهادة كان ميلا لا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان أكتوكوت إلى الله وفي كان سامالي أكان قبر من الله مليه انجر محمد أمو يرقم الله دي جنة وفي وعلم وفي أمو تقو إلى الله ما جنان أدبو هندن داني جناني نمني أكان قبر من الله مليه انجر جنة محمد يرقم تأو إسا شاكي إسلام ما كي سبب كناف درجة نبي اللي إبسوداف صدركا إساني إبسوداف أكسمس أدبه لبو إساني wanti kun waan cimaa ta'uu isaa ibsuudhaaf jecha walii qabee rabbi dubbatee jedhani akkasii arkaan islaamaa shanan kan inni beekamaadha fadalili shahaadati ragaan shahaadaadha qawluhu ta'ala jecha Allah yolaaneeti shahida Allah wallahi ragaa bahe yookaan ibse annahu laa ilaaha illaa huwa kan gabbaramaan isa malee akka hin jirre Allahi ragaa bahe yookaan ibse wa ulul ilmi warri beekumsa qabanillee ragaa bayani قائما بالقسط حق أن دابتو حالة أنيني رقاقا نكيستي دوغان دابتني دوغادان رقابا يعني مال تولبو لا إله إلا هو حق أن قبرمان إسا جراتو لبو حق أن قبرمان الله ملي جراتو لبو ربي وفي ساتي رقاو في بيه أكسما مليكون نسان لي رقا إسابهان وأولو العلم ورّي بيكم سقبني لي رقابهان ربين قروت صدين كنين حق أن قبرمان إسا جراتو لبو العزيز انجفاتات أو الحكيم ربين أوكيس دلقا دلقو كيستي حنكيني كتنسيني يوكين هي كان برا حكيم كجدو مرتي كهنو قادي مرتيسا جيشورا دانيا ربين كين أكاستا أورتي وفي ساتي اللي رقابه مليكون اللي رقابه هنجده ورّي بيكم سقباني اللي كان رقابه نجد ربي سبحانه وتعالى دوبات كناف آيانكم مالفاق جيلشاتو كفا warri beekumsa qaban sadarkaa cimaa qabaatu isaanii agarsiisa. Rabbiin ragaa ofiitiif eenyuun dhiyeesse warra beekumsa qaban fa'aa dhiyeesse. Kanaaf beekumsa kanatti jabaatuu qabnaa jechuudha. Wama'anaahaa hiikkaan isii hiikkaan eenyu hiikkaan laa ilaaha illallahuudha. Laa macbuuda bixaqqin laa macbuuda gabbaramaan hin jiru bixaqqin haqaan yookaan dhugaadhaan illallahu Allahi malee hiikkaan isaa kan. Haqaan kan gabbaramu Allahi malee hin jiru jechuudha hiikkaan isaa. Waxaddu nafii daangaan nafiidhaa. مال الرفض تمام من الإثبات إثبات الراء لا إله كجل سنة وحد النفي من الإثبات حد يوكان دانغ النفي لا بمسي سورة من الإثبات إثبات الراء أكمتي لا إله كجل سني نافيا ما يعبد من دون الله لا إله جتجلو لا إله إلا الله يجلو كيستي لا إله جتجلو نافيا بمسي سال ما يعبد شفوان قبرمو من دون الله الله قديت وان الله قديت قبرمو مال قرآن بمسي سال wanti Allahi gaditti gabbaramu hundi hin jiru jedhe dhabamsiise waa mara illallahu nammoo musbitan ilcibaadata lillahi musbitan raggaa'isaadha yookaan sabachiisaadha alcibaadata ibaadaa yookaan gabbartii lillahi Allahi qofaaf waxdahu isa qofaaf laa shariika lahu shariika inni hin qabu fi cibaadatii ibaadaa isaa keessatti Allahi subhaanahu wa ta'ala laa shariika lahu fi cibaadatii gabbartii isaa keessatti shariika hin qabu kama annahu laysa lahu shariikun akkuma isaaf shariikni hin ta'in fi mulkii aangoo isaa keessatti akkuma aangoo keessa shariika hin qabne ibaadaa keessatti illee maal hin qabu shariika hin qabu jechuu Allahi subhaanahu wa ta'ala
Kanaaf iddoo kanatti sheenni waan tokko dubbatu barbaadanii xiqqoo ol keessa dhahamee innis maalidha? Arkaani laa ilaaha illallaahudha lama. Arkaani laa ilaaha illallaahudha lama. Isaanis nafiyii fi isbaataa jedhaniini. Nafiini jecha maal jedhurraa fuudhamaa? Laa ilaaha jechi jedhu sanirraa fuudhamaa jedhan ulamaa'iin. Isbaatni ammoo illallah jechi jedhu kanarraa fuudhamaa jedhan. Kanaaf akkasi ibsuu barbaadaniiti qabadha arkaan isaa lama jedhaatiin nafii fi isbaata. Watafsiiruhaa hiikkaan isiidha hiikkaan laa ilaaha illallaahudha alladhii yuwaddihuhaa ka isii ibsu. Laa ilaaha illallaahu kana hiikkaan isii ibsu qawluhu ta'aalaa jecha rabbii olaanaa ta'eeti. Innis maali? وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه رب دبّد جرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمتا كيتيف دبّد مالي وقا إبراهيم جده أبا إساتي في أمتا إساتين لأبيه أبا إسا وقومه أمتا إساتيف مال جدين إنني أني براء قل هذا مما تعبدون واني سنقبر تنرى عن قل هذا جدين سوى لنقبر إنه مالي نقبر إلا الذي فطرني سنومي مالي فإنه إني كان أومي سوني الله سيهديني لك أجيلشا كان أجيلشو إنه إسان أومي ساني مالي كراني سنر جرتان كراجلين هاتي جدين وجعلها إبراهيم تاتيسي وجعلها هي كلامك بأولا ما ينسي هي كلاماني كان توكو إبراهيم تايسي جنيتي معيك وجعل تايسي إنه إبراهيم ها جيتشاتي تنا jecha amma ibaada rabbiin qofaaf sabachiisee ka rabbii gadi jiru ammoo hin gabbaramu jedhee nama uummata isaatti ibsaa jiru kana ka waan rabbii gadi irraa rabbii gaditti gabbaramu kana irraa qulqullaa'aa jiru kana taasise Ibraahim kalimatan jecha baaqiyatan haftuu fi aqibihii booddee isaa yookaan hurtee isaa keessatti haftuu taasise maaliif la'allahum yarji'uuna akka isaan gara isii deebi'aniif jecha akkamitti ummata isaa keessatti haftuu taasise nabi Ibraahim ummata isaatii dhaame ijoollee isaatii dhaame akkuma rabbu quraana keessa suuraa baqraa keessa mal jedha ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ربين مال جشورا إبراهيم ijoolleen isaanii illee achuma gaditti martuu maal waliin dhaamaa deeman jira rabbiin islaamummaa kana waliin dhaamaa deemanii islaamummaa kanarratti malee hin du'inaa jedhaniiti hundi isaanii waliif dhaamaa turanii jedhe rabbi dubbata. Ibraahim akkasi dhaamee jecha haftuu taasise uummata isaa keessatti hurtee isaa ijoollee isaa keessatti tokko hiikkaan kana. Hiikkaan inni lammaffaan waja'ala haani Allahin taasise haani waan amma Ibraahim dhaame kana yookaan laa ilaaha illallahu kana taasise kalimatan baaqiyatan fi aqibihi jecha haftuu taasise hurtee isaa keessatti. Yaa laa ilaaha illallahu kun amma alhamdulillah hafteetiin hortee isaa bira iyyuu hirtee uummata mara geettee jirti. Rabbiin akkanatti haftuu taasise maaliif jennaan la'allahum yarji'uun akka namni martuu gara isii deebi'uuf jecha isii akka qabatuuf rabbiin uummata keessatti haftuu taasisee jedha. Yoo lachuunuu hiikamaa lachuunuu qabadha. Waqawluhu ta'ala amma illee jecha Allahi olaaneettu ta'eettu isa ibsa. Kanaaf amma laala aayaa kanarraa wanti hubattan maali? Watafsiiru alladhii yuwaddihuhaa jedhe. Hiikkaan isii ka isii ibsuu jedhe. Kun akkamii ibsaa? Ibaadaan kan godhamu eenyuun qofaaf Allahi qofaaf. إلا الذي فطرني جدي كان أومي مالي جدي وانت الله يقدر جرو إرهاق القلا يعني إرهاق فقاتا إنني براء مما تعبدون جدي يكونوا إرهاق القلا ينبقى وقوله تعالى أما لي ربي ولا نتيتو إبسا كمال جدو قل جدي يا أهل الكتاب يا ور الكتاب كنمتن يهودا نصارى جدين جد ربي محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا كوتا جديني جدا إلى كلمة قام جدش سواء بيننا وبينكم سوائنيني جتة سري تأي بيننا وبينكم لو في سنجد تلي جتة سري تأي تكيا مو جتة والكتا تأي جرني لني كاني راكون قبولة جدو سوائن جتة سري تأي بيننا وبينكم جدو كينا في كيسن جتة سري تأي كانوا بيرت اللي فدتمك أبو كايسين بيرت اللي فدتمك أبو جتة كسيتي كود تاجريني جد ربين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتي نوفي warra ahla kitaabaa Yahudaa fi Nasaaraa warra kiristaanaa kana jidduutti wal qixa ta'e akkasumas jechi nuuf isaan biratti illee sirrii ta'e kan isaan illee fudhatan kan illee fudhannu maali allaa na'buda illa Allah gabbaruu dhabu illa Allah Allahi malee walaa nushrika bihi shay'a isatti watakka illee sharrakuu dhabu
ولا يتخذ تاسفة ربو بعضنا غرين كن بعضا غري أربابا رب تاسفة ربو من دون الله الله قديت غرين غري ربي قديت مال تاسفة ربو أرباب يكان غبرما تاسفة ربو فإن تولوا بدنيتي يوغر غلن ربنا محمد صلى الله عليه وسلم جتشانو في سن جدوتي سري تأي ككتابني كيسان اللي يتججو قرآن كيسان اللي يتججو غرا جتشا كسي كوتا جتة وامتة يو إسان ددنيتي غرا غلني فإن تولوا يوغر غلن فقولوا جداني اشهدوا رقابايا بأننا مسلمون نتي مسلمو تتأو رقانوا بايا جداني جد ربنا محمد صلى الله عليه وسلم كناف مالي لا كتاب إساني كيسات اللي ياو بيكا مالا ربين قفاك قبرا جد أمانيجين أجماني جراني قرآن كيسان اللي ربين قفا قبرا جديتين نو أججا كناف جتشا كسيتي كوتا جداني كناف آيان كل اللي مالا كيكا كان قبرمو الله يقف وانتي ساقر جرامو قبرمو هنقابو كجرو أكيكا مول إساجيشو ودليل شهادة أن محمد رسول الله رقان دليل لي وكان رقان شهادة أن محمد رسول الله رقابه لا محمد رقما الله تأو رقابه لا قولو تعالى ربي ولا ناتيتي kitaabichi dhiifamaanii dogongoree ayaan ragaan kanaa miti ayaa biraatii mee inshallah kitaaba biraarraa isinii dhiyeessa isa kana wadaliilu ragaani shahaadati anna muhammadan rasuulullahi muhammad yookaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama allahi ta'uu irratti ragaan maaliidha qawluu ta'ala icha rabbii olaanaa ta'eeti innis laqad jaa'akum dhukaa isinitti dhufee jira rasuulul ergamaan min anfusikum kama isinirraa ta'e ergamaa isinirraa ta'e lubbuu keessanirraa ka ta'e isinitti dhufee jira asiizun jabaataa ka ta'e alayhi isarratti maa'anittum ay anatukum cinqaan keessan isarratti jabaata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ummanni isaa yoo cinqamuu hin danda'u sirritti irratti jabaata hariisun alaykum hariisun bololaa yookaan futunaa alaykum qajeeluma keessanirratti sirri ka futunu yookaan ka bololu بالمؤمنين رؤوف رحيم مؤمن توتا رؤوف مرارفتا قلبي لافو رحيم رحمة أقول على نبي محمد صلى الله عليه وسلم كناف آيان كل اللي مالكيكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقما إنو مرادو في تاكيكا الله برادو في جيتشا أكيكا جيتشو أما كن سري لا سنتيكو بريفم ردون قولا من الفكاتا ومعنى شهادة أن محمد رسول الله معنى يكون هي كان شهادة أن محمد رسول الله أكان قبرما محمد إرقما الله يتورى رقابه لا هي كان سامالي معنى يكون هي كان رقابه لا محمد إرقما الله يتورى رقابه لا طاعته إساتولي يجو كان يجوني محمد إرقما الله يتورى نمي رقابه وانتو ترمانقلي كان دلقوك أواجيجو إني اسمالي طاعته فيما أمر تولي يجو واني أجي كيستي وإن يتولي جراني في الرافودة وتصديقه يسرقومت فيما أخبار واني هيمي يوكان أوديس كيست واني هيمي كيست بقوم سنيتين الرافودة وجتناب فقاتشو ما نهى عنه واني الراد أورجي وزجرة الراد إيه يوكان سر تجابيسيتي وإن الأورجيشو وأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم سر تجابيسين الأورجان زجرين كسي سر تجابيسين الأورجون زجرين جرما سمال قوتشو أبنا إجتناب وكان فقاتشو أبنا الراجيشو وأن لا يعبد الله إن قبرهم أبو إلا بما شرع أكا إني كراغو دي مالي أكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبرسي سنت مالي ربي نقبرهم كرا نبي محمد نبرسي سنقفا ربي قبرما نمني كرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم برسي سي مالي ربي نقبرو دوفي دوغون قريج راجيشو ودليل الصلاة والزكاة دليل يوكان رقان صلاة في زكاة وتفسير التوحيد تفسير يوكان هيكا توحيدا قوله تعالى جت ربي ولا ناتيتي إني اسمع الكجر وما أمروا إن الزمن يهودا في نصاراني كتاب إساني توراتي في إنجيل كتتي إن أججنيني يا ربي ما لتي مالي إساني نججني إلا ليعبدوا الله قودما جني إساني نججني ربي مال جنيتي إساني نججني الله يقف قبرا مخلصين كل سوحالة له إساب الدين ديني إساف قف كل ساتيني ربي قبرا جني أججني جدا حنفاء كراجة لنا رقرق أراك أجيلات أسقراتيني الله يقف كل ليس قبرا جني أجزني جدا ربي سبحانه وتعالى ويقيم الصلاة صلاة اللي قد آباتيني صلاة
walii gadi hin fafaalleessinaa diini. Wayuutu zakaata zakaallee kennadhaa jenneetiin isaan ajajne malee qoodamaa jenneetiin isaan hin ajajne jedha Rabbiin. Wadhaalika suni kumi Rabbiin qofa gabbaranii ibaadaa isa qofaaf qulqulleessanii karaa jallinaa irraa dabanii gara karaa qajeelaa as deebi'uun salaata salaatuun zakaa kennachuun diinul qayyima diinii yookaan amantii sirrii ta'eedha jedha Rabbiin. Amantii gadi dhaabata amantiin sirrii ta'e kamii kanaa jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. ودليل الصيام رجان صيام يوكان صوما قوله تعالى إيش ربي ولا أنا تيتي إذ اسمال كجل يا أيها الذين آمنوا يا ور الله تأمنتن كتب عليكم الصيام صيام يوكان صومني دركما سنرات تقول أمي كتب يجون أي فريضة دركما قول أمي يجو عليكم سنرات الصيام صومني كما كتب أكم دركما قول أمي على الذين من قبلكم إسانن من قبلكم إسن درا جيران إرتي ummata isin dura dabre irratti akkuma dirqama godhame isin irratti illee dirqama godhame jedha Rabbiin. Maaliif dirqama godhame? La'allakum tattaquun. Akka isin waan irraa dhorge irraa fagaattanii waan inni itti isin ajaje raawwattaniif jecha akka isa sodaattaniif jecha dirqama isin irra goone jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf bu'aan soomaa maalidha? Taqwaadha jechuudha. Taqwaa nama argamsiisa. Soomni beela ooluu miti. Garaa qofa maratanii beela ooluu miti. Namni gariin sooma akkam akka hubatu jira. Nyaata malee beela ooluu jedheetiin kayii yaadu jira. Miti kaayyoon soomaa beela ooluu miti. Kaayyoon soomaa namaa fi nyaata adda fageessuu miti. Namni akka nyaatatti hin dhiyaannee nyaataan adda fagaadhaa jechaa miti. Amantii biraa keessa akkas ta'uu danda'a. Fakkeenya nyaata maraxaatiin kaan nyaataa kaan dhiisaa manaa jedhaniitiin dhimma nyaataa ta'uu danda'a amantii biraa keessatti. Garuu amantii Islaamaa keessatti soomni kaayyoon isaa maalidha? Taqwaa Rabbii yookaan sodaa Rabbii akka namni argatuuf qalbiin nama akka ji'a san keessa leenjituuf. Namni ji'a san fakkeenya maaliin godhu yeroo soomaa hin kijibu. Yeroo soomaa arrabni sooma, harki sooma, qaamni hundi sooma. Qaama saalaatiin zinaan dalagu, badiin dalagu. Unkaan badii biraa dalaguu dhiisaa haadha manaa isaa waliin sekshuwaal interkoorsiin hin geggeessu. Kanaaf namni sooma keessa yoo akkana ta'e maal ta'a? Sirri leenji'aa deemaa jechuudha. Sirri bakka leenjii cimaa argateetiin sooma kana keessa bahaa jechuudha. Kanarraa akka ka'e kaayyoon soomaa maalidha? Akka namni waan Rabbi irraa dhorge irraa fagaatee waan Rabbitti ajaje qofa akka raawwatudha. Taqwaadha jechuudha kaayyoon soomaa. Wadaliilul hajji ragaan hajjiidha qawluu ta'ala jecha Rabbi olaanaa ta'eeti. Innis maal ka jedhu walillaahi Allahiif ta'adha. Alannaasi ilma namaa irratti Rabbiif ta'adha. Dirqamni Rabbiif ilma namaa irratti ta'adha. Dirqamni Rabbii maal inni? Hijjul beeyti. Beeytii hajjii gochuudha. Manis ta'a namni danda'e ilayhi gama isaa sabiila waan karaa. Namni karaa danda'e namni waan karaa kanaa ka danda'u ta'e xaaxaa waan karaa sanii ka danda'u ta'e maal ta'uu qabaa? Hajjii gochuu qabaa jedha Rabbiin. Waman kafara namni kafaree hajjii kana mormuudhaan akkasuma mallee hajjiin itti gahee hajjuu dhabeetiin namni kafaree namni hajjiin itti gahee dirqama itti ta'eetiin hajjuu dhabe ni kafaraa jedhan ulamaa'iin. Garuu kufrii amantii keessaa isa baastuu miti jedhan. Kufrii guddoo osoo ta'in kufrii xiqqoo kafaraa jedhan. Waman kafara namni kafari fa inna Allah ghaniyyun dureessa of gahaadha. Ani ilaalamiin aalamarraa. Aalama jechuun waa Allahi malee jiru jenne. Allahi waa isa malee jirurraa of gahaadha. Inni dureessa itti najamu. Nama Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan khayrii tokko waan Rabbi dalage jedheen dalaguu dhabe Rabbiin dhimma ittiin qabu. Irraa dureessa Rabbiin. Hajjii godhaa wanti jedheef Rabbi tajameetii miti. Maaliif? Numaa fi akkanummaan leenjii bareeda argannuuf. Ibaadaa kallattii saniin goonurraa keessi jenna akka ittiin gorfamuuf. Faayidaa iddoo of keessaa qabaa. Akkasii arkaana Islaamaa shananii wanti wal qabatu kana fakkaataa. Inshaallah kutaa itti aanu keessatti arkaana martabaa lammaffaa ilaallaa. Martabaa lammaffaa arkaana imaanaatii fi martabaa sadaffaa arkaana ihsaanaa ilaallaa. Inshaallah jabaadhaa isiniin jedhaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Sirriitti qabadhaa sirriitti hubadhaa kitaabicha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.